Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App erga AdSense irraan namoota baay'eedhaaf ergamaa jiru. Erga sirriitti nama naasisu akkasuma AdSense support irratti gaaffii namoota baay'ee taheera. I cancelled my AdSense account on October and I received an email saying you receive your final payment during the next cycle if your balance is greater than 10 rand. Waan jedhu emailiinatti erge waan jedhu gaaffii namoota baay'ee tahee jira. AdSense kaffaltiin kan kee duraanii haqamee jira waan jedhu ergaa kana namoota baay'eedhaaf ergaa jira. Ergaan kun maal akka ta'e sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. AdSense dhimma maaliitiif ergaa akkasii ergaa kaffaltiin kee haqameera jedhu namootatti ergaa jira. Google AdSense waan jedhuun one of your payment account was cancelled. Mata duree Google AdSense jedhuun ergaa jira kaffaltiin kan kee haqamee jira. A payment account was cancelled jira ammallee jalatti kaffaltiin kan kee haqamee jira jechuudha. So jala isaatti yeroo gadi buunee ilaallu akkaawuntii AdSense keenya lakkoofsa isaa achi kaa'uudhaan kaffaltiin kan kee haqamee jira waan jedhu ammallee irra deebi'uudhaan dabalee nuuf kaayaa jechuudha. Gara gajjallatti yeroo gabbuunee sirriitti ilaallu if your balance is greater than 10 euro yookaan dollar balansiin ati qabdu euro 10 ol yookaan dollar 10 ol yoo ta'e you'll receive your final payment from the cancelled payment account during the next cycle waan jedhuun ammallee dabalee nuu kaa'a. Kana jechuun kaffaltii kan kee kan nuti sii kaffallu yoo dollar 10 ol qabatte next cycle yookaan immoo baatii ittaanutti yoo dollar 10 dabarfatte sii kaffallaa jedha. Garuu namoonni maallaqa hedduu keessaa qabaniif ergaan kun ergamaa jira. Dolarri 10 sun maaliif barbaachise? Nama dhibba lama yookaan kuma keessaa qabuufis ni ergamaara jechuudha. Any payment less than $10 you won't be proceed. Kaffaltiin kamiyyuu dolara 10 ta'e euro 10 gad taanaan hin kaffalamu. Any other active payment account associated with Google AdSense will not be affected. Kaffaltiin dhimmi biraa ati AdSense irraa qabdu ka gara biraatiin argattu kamiyyuu miidhaan irra ga'uu hin danda'u nuun jedhee cufa. So ergaan kun egaa iimeelii irraan haala kanaan namoota baay'eedhaaf kaffaltiin kan kee haqameera waan jedhuun namoota baay'eedhaaf dhufaa jira jechuudha. Kaffaltii kana sababni inni ergaaruuf maal akka ta'e AdSense keessa seenne sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Gara AdSense yeroo dhaynu keessattuu namoonni yeroo AdSense irra seentan fuula kana argitan jechuudha. Fuulli kun ka YouTube'dhaan wali ilaallatu miti. Kan inni linkii kee bakka kanatti galchi jedhu namoota websaayitii adda addaarraa maallaqa hojjetantu linkii websaayitii jaraa achitti galchuudhaan jarris AdSense irratti maallaqa hojjetu jechuudha. Connect your site to AdSense bakki jedhu kun namoonni websaayitii adda addaarraa maallaqa argatanis AdSense karaa kaffaltiiti waan ta'e jennaan akkuma nuti YouTube'dhaan walitti connect goonu achirra kaffaltii jaraa argatu jechuudha. Duraan AdSense bakkuma tokkotti lakkaa'aa ture. Amma garuu AdSense for YouTube waan jedhuun mata duree qobaatti akka ni baasee viidiyoo duraanii takka irratti isinitti agarsiiseen ture. Fuulli inni kan YouTube'n maallaqni irratti lakkaa'u qobaatti baasee jira jechuudha. Gara paymentii yeroo deemtan paymentii irratti sirriitti isin hubachiisuu danda'a. Paymentii irratti tuqxanii gara fuula paymentii keenyaa gara kaffaltii keenyaarra yeroo deemnu inni jalqabaa kun yoo ilaaltan amma asirratti sararri 00 dha maallaqni an irraa qabu hin jiru akkasuma baatii jala jiruttis 00 na godhee jira jechuudha. Kan maaliiti ka AdSense ti. Payment account AdSense jedhee jira jechuudha. Payment account AdSense. AdSense irraa dhimma biraa hin qabu waan irratti dalagataa jiru jechuudha. Yeroon achuma irra tuquudhaan payment AdSense kanarra yeroon tuqu waa lama jira. YouTube ka jedhu ka jalaarra inni gubbaa AdSense dha inni jala YouTube dha jechuudha. Isa kan YouTube irra yeroon tuqadhu garuu maallaqni an dalage sarara sana guutee yookaan immoo yoo hin guunnes hagumaan qabu sana natti agarsiisa. Baatii gajjallaattis gannaa dabarsee natti agarsiisa jechuudha. Baatii darbeef baatii duraanii meeqa akka dalage asirratti sirriitti natti agarsiisa jechuudha. So waa lamatu asirra jira jechuudha. Maaliif YouTube'n kan ofii qobaatti baafatee jira AdSense dhuma irratti yeroo achirra tuyne AdSense kan jedhu kan gubbaa jira yeroo achirra keenye maallaqa keenya hin arginu warri websaayitiidhaan dalagaa hin jirre YouTube qofa dalayna achuma irra tuyne immoo yeroo YouTube irratti deebifne maallaqni keenya ni bahaa jechuudha. YouTube isa jedhu irra yeroo keenye maallaqa keenya ilaallaa jechuudha.
So emailiin sun sababa maalii ergameetti yeroo deebinu payment account YouTube'tiif osoo hin taane isa AdSense jedhuuf kan inni ergamee jechuudha. AdSense isa jedhu gubbaatiif ergamee jechuudha. Ergaa irratti innis nutti hima any other active payment account associated with Google AdSense will not be affected nun jedha innillee. Kana jechuun kaffaltii dhimmi biraa akka YouTube kan itti AdSense irratti kaffaltii irraa argataa jirtu hin tuqamu yookaan immoo rakkinni irraan gahu. Ergaa kana kan nuti ergineef dhimma AdSense qofaafi jechuu isaati. So kaffaltii AdSense sanaan wanni walitti fidu hin jiru jechuudha. Kana kan inni dubbateef namoota AdSense irraa karaa biraatiin maallaqa argataa jiraniif dhimma kana ergaa kana nuuf erge Google AdSense nun jedha jechuudha. Ergichi Google AdSense dha malee ka YouTube AdSense sanii miti jechuudha. Maaliif AdSense dhuma irratti YouTubein qofaatti baafatee jira waan ta'eef. Kanaafuu ergaan kun takka isin naasisuu hin qabu. Kaffaltiin cancel taheera jedhe waan nuti AdSense irratti hojjetaa hin jirreef baatiidhaan erguun yeroo tokko ergaa akkasii erguun dalagaa isaati waan ta'eef nama maratti nama AdSense fayyadamaa jiru maratti ergaa kana ergaa jechuudha. YouTuberiin kan inni AdSense fayyadamaa jiruuf YouTube'ii dhuma qofaaf connect walitti godhe warra AdSense irratti kaffaltii biraa baratuuf fayyadamaa jiruuf ergaa akkasii ergaa isin rifachiisuu hin qabun isiniin jedha. Kaffaltii warri keessaa qabdan kaffaltii YouTube'ii keessanii akkuma duraanii kaffalamuu itti fufaa isin rifachiisuu hin qabu. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.